deetiif gara 300 kan dhiyaatu kiiloomeetiraan immoo gara 13,000 kan ta'u foddaa televiizyinii keessaan gaafan isin ilaalu baay'ee bareeddu turtan. Amma garuu san caalaa bareedanii natti mul'attanii san dur isin jaalladhu caalaa isin jaalladhu. Kanatti aansee kan hin galateeffadhu Obbo Daraaraadha. Eessa akka jiru hin beeku. Obbo Leencoon isin Obbo Leencoo jettu gariin keessan jaalleencoo jettu ani immoo abbaan jedhaaniini. Abbaan kun nuyi nu dhalche malee nuyi nu guddisne. Abbaan kun nuyi nitu nu guddisin ijoollee miiliyoonaan lakkaa'atan horate. Ijoollee miiliyoonaan lakkaawwatan san keessaa Daraaraan nuyi nu filuu isaatti baay'ee carra qabeettiidha jedheen yaada. Kanaaf galatoomii jechuun hin barbaadu. Maal irratti immoo haasa'aa jedhee xinnoo gaafadhuuni jaalaleencoon siif akka abbaatti maalidhaanaan jedhu. Baay'ee nama quuqa wanti kun. Garuu gaafan taa'ee ilaalu san dhabe caalaa san isiniin argadhetu guddaadha. Kanaafuu qoodani hadhaa'ee jireenya sofitti balleessee san dhabe duwwaa irratti fookasii godhu sa argame isiniin Oromoo aadaa biyya nama hogganu nama keenya ka ta'e akka Dr. Lammaa fa'aa akka Dr. Abiyyi fa'aa argachuu keenya leellisuun naa wayya jedhee yaade. Sun jechuun hin irraanfatamaa jechuu miti. Yeroo itti dhufee nama quuqee nama tuqee deemu hin jiraata. Garuu immoo waan itti kufanii waan itti obsan tokko qabaachuun immoo waan guddaadha. Itti aansee Hayyootu seenaa wayinatti hima ture. Gaafa abbeen keessan dirree lolaa deeme galgala ture nuun jette. Siif obboleessi kee hin kurkurtu isiniin nagaatti isiniin jechuu dadhabee imimmaan ofirratti harcaasee ofirra galagalee bahee deeme. Ergasii waliin agarree naan jette turte. Yeroo sanaa attamittiin jedhee baay'ee aariitu na guuta ture. How come? Maaliif kun ta'a jedhee na aarsa ture. Amma gaafan of dudduubbeetti deebi'ee ilaalu garuu abbaa duwwaa miti namoonni akkasaa hedduun silaa maatii isaanii dhiisuu baatanii gariin wareegameera gariin immoo lubbuun jira. Har'a eessa jirra laata? Isa jedhu yommuun yaadu abbaa kootiin galatoomii baga ofirra galagaltee baga ofirra galagaltee nun guddisinii jedhee galateeffachuu ni barbaada. Kun waan guddaadha. Itti aansee abbaa koo irraa waan sadiin baradha. Abbaa koodha DNAdhaani garuu akkasumas immoo barsiisaa kooti. Obsan irraa baradha. Baay'ee obsa. Yeroo bitaaf mirgaan wanti hundumtuu nutti duulee akka maatiittis akka nama tokkoottis manatti gallee maaliif ati baatee naasoftu jennee itti dheekkamna ture. Say something. Maaliif namni kun hundumtuu nutti bobba'a gaafa jennuuni takka hammina nutti hin beeku. Dhiisaa wal aalaa. Frustration sabi keenya irra gaheetu kanarra nu buuse waan ta'eefi wal aalaa homaa miti nuun jedha. Kun obsas akka tokkotti na barsiisa akka tokkotti immoo jaalalas na barsiisa. Jaalala waan saba isaatiif qabu nuyin illee takkaa jibba nun gorsine. Kanaaf isin jaallannan illee jibba irraan baranna. Abbaa faati keenya qabeenya nu kaa'anii deemaan jirani. Dhaalmaa kana isinii kennina nuun hin jedhan. Kun gareedha jechuun miti warra ijoollee keessaniif waan akkasii kennitanii darbitanii baay'ee gaariidha. Ani garuu akkanatti ilaalutti guyyaarraa kanatti kan hin galatoome abbaa koo jechuun ni barbaadu. Material value tun ta'in kan na dhaalchise sentimental value na dhaalchise. True meaning of faajii naa kenne. Maa inni sun gurraacha diimaa adii. Jireenya isaa keessatti adeemsa keessatti waan inni godhu hundumaa keessatti gurraacha diimaa adii calaqqisa. Maal godhee gurraacha diimaa adii calaqqisa? Yeroo isin taasa'u waan seenaa, waan darbe,
sun maal jechuudha adii warra darban warra qabsoo irratti wareegaman seenaan akkam ture isa jedhu haasa'ee achiin dhaabbatu diimaatti caa diimaan amma isa jiraannu kana akkamittiin immoo amma jira qabsoon Oromoo nama maalirra gaheera achittis immoo dhaabbatu gara fuulduraatti immoo gurraacha sun the unknown maal ta'uu qaba hegereen biyya kanaa isa jedhu sana mul'isa jireenya isaa keessatti sana na dhaalchise sun immoo ana duwwaa fituun ta'in ijoollee kootiif dabarsee san darbu waan ta'eef baay'een isa galateeffadha baay'een isa jaalladha yeroo roolii leadershipii kana fixuu I have no doubt in my mind researchiin inni hojjetu Oromiyaa duwwaa fituun ta'in Itoophiyaa duwwaa fituun ta'in gaanfa Afrikaa maraaf kan bu'aa qabaatu akka ta'u abdii guddaan qaba shakkii tokko illee hin qabu baay'een si jaalladha baga nun guddisin I'm happy. Anaa fi abbaan koo hiiroo kooti. Hiiroo saba isaati. Hiiroo biyya isaati. Hiiroo addunyaati. Sana gaafan jedhu hiiroo wordi sana kan itti filadhee fi very specific definition qaba sanaaf. Sana fakkeenyaan isinitti fakkeenyota kanaa kan isinitti himu nama tokko irraan baradhe nama faranjiidha maqaan mannaa'u. Ammoo definition isaas waan hundumaa sararaan baree garuu abbaatti gaafan itti kaa'u irraa ifa isa calaqqisaa sirriitti. Namni Lion King argitanii Mufaasaan mucaasaa Simbaa kingdom isaa biyya inni itti bulchu gaafa agarsiisuuni wanti inni jedheeni my kingdom is wherever the light shines is my kingdom jedheeni where the light shines jechuun bakka ifa hundumatu kingdomii kooti jedhe sana jechuun bakka beekamaadha bakka ifa jiru beekumsa jira jechuudha ifa akka beekumsaatti fudhateetiin so hiirooni bakka beekumsa sana darbee bakka dukkana sana beekumsa kaa'u jechuudha abbaa koo akkasitiin hin laalaani no hollachaa jira It's okay, you're fine. Doing great. ka bara sagaltamootaan dura ka turanii namuu hundumtuu isinitti himaniiru waan inni godhe ka riizinii kan inni hiiroo kooti jedhee kan nama hundumaati jedhee kanaafi ka sagaltamoota boodee gaafa wajjin jiraannu waan inni ta'a ture argee akka inni itti hiiku kan hin argeen isinitti himaa kan maybe kitaaba irra jiru hin beeku sanan argine garuu immoo reediyoo irratti baay'ee dubbateera waan akkasii sagaltamoota booddee jedhee nutti dukkanaa'ee jedhe hiriyaa fi fira wal dhaallee jedhe maalii fi poolitikaa addunyaa hundumaatu jijjiirame hiriyaa fira dhabuu jechuun dukkana keessa jiraachuu jechuudha fuulduraaf dudduuba deemuu dhabuu jechuun dukkana keessa jiraachuu jechuudha achi keessa taa'ee ifa nuu ibse hiiroon hundumtuu bakka dukkanaa kana gaafa deemtu uncharted territory waan ta'eef sometimes they face rakkina ilmi namaa biraa in argine so maal jedhee what do you do when you don't know what to do? What do you do when you don't know what to do? Readily sana jiru saatiin deebiseef. You stop. You don't know where you're going. Fuuldura deemtaa moo dudduuba deemtaa?
You need information. You stop, seek information, barbaad information. Achi university kuyyuun argaan every day for years. Like Africa, like Kitaaba Afrikaa dubbisa, kitaaba kana dubbisa, kitaaba kaan dubbisa. Ibsaa sana nuu fiduudhaaf kitaabota meeqa barreesseera. Hiirroon kan biraa immoo beekumsa inni argate fidee uummata isaa wajjin sheer godha. Ofiif yoo dhuunfatee taa'ee hiirroon ta'u. Ibsaa isaa fideeti, ibsaa kaanitti dabalee, ibsaan kun teritoriin kun akka bal'atu godha. Abbaan koo sana godheera jedheen abdadha. Ana duwwaadhaaf osoo hin ta'in hunda keenyaaf addunyaa guutuuf Oromoodhaafis godheera sana. Ifama. Kan biraa immoo akka aadaa Oromootti akka hiirroo addunyaa hundumaattu hiirroon bara baraan hiirroo ta'ee naafu hiirroota haaraa dhufanii keessaa argeeti wannoo isaanis ifaan isaanis itti dabalamee akka guddatu tarkaanfii gochuu danda'uutu irra jira. Kan kiyya duwwaatu ifa dhugaadha. Kan nama ifa miti hin jedhu. Ifni keessan walitti dabalamee ifa guddaa ta'ee uummata isaa gargaaru jedha. Immoo irraa leadership irraa bu'uunsaas ifa biraati. Amantii uummata isaatti qabu agarsiisa. Ani yoon du'e Oromoon biraa fudhachuu waan inni godhe fudhattee akka deemuu danda'u itti amanuu isaa jiruu isaatti isinitti agarsiisuu isaati akkanitti fudhadhutti. Sanaafis galatoomin isin jedha. Fudhadhe kanatti. Hurriyaaf roobaa galatoomaa hurriyaa haasaan gashatoon margeera. Baay'ee namatti tolaa, baay'ee nama gammachiisa akka isinitti abbaa keessan itti ibsitanii bifa eenyuyyuu ittiin ibsuu hin dandeenyu nullee akka hubannu nu taasisee mee ammas hurriyaan viidiyoo gabaabduu daqiiqaa 51 qopheessitee fiddeetti isa waliin ilaallee sagantaa taanatti dabarra. Akka gammadaa jirtan abdiin qaba akkas miti? Ifama guddaa waa'ee Leencoo dhuma keenya beekaa. Isaan qofaan mootuu ta'een maatii isaanii akkamitti akka safar gochaa turan yeroo Obbo Leencoo addunyaa maneedhaan kan jireenya kan keessa akka dabarsan waan isaan qaamee shoo kanaan dura kennanii turan keessaa daqiiqaa sadii keessaa fitee sin agarsiisuu barbaade. Malumaa sun waan baay'ee gara nama nyaatu waan ta'eef kagoo waanuma jaallatanii nama jaallateedhani. Video kana yeroo adda addaatti yeroo ilaallu qabsaa'onni Oromoo maatiin qabsaa'ota Oromoo maal keessa akka dabarsan sanatti arginaa jira. Kanaaf waan isaan amma dubbata itti dabartee ishee kana yeroo ilaalle guutuu nu godhatee waan garaa nyaateefan ishee kanatti dabaluu barbaade. Inni duraa yeroo abbaa fi haati isaanii mana hidhaa dhaqan sana jireenya akkamitti akka isaan dabarsan agarsiisa. Inni lammataa immoo
waan nuti darbee erga biyya alaatti ba'anii booda jireenya isaanii keessa turan sadarkaa agarsiisudha. Daqiiqaa sansanii qofaadha. Kan qeshoo kanaa dura kanaatti sana warraa fudhanne waan sana namni biyya keessa jiru namni baay'ee waan adda fakkaanne yoo sana argine garuu jireenya isaanii maal keessa ture kan jedhu sana guutuu na'uudha jechuudha. Kanaaf xinnoo ishee walatti deebisuu barbaada. maatiin fudhachuuf yaalanii inni tokko yookaan ana fudhachuu barbaada, inni fedhii maatiin kaan immoo roobaa boleessa fudhachuu barbaadu, kaanis akkasuma bolee fudhachuu barbaadu jedhanii waan kana harmee kootiin gahanii ijoollee ababalatti fudhataa ababalatti fudhata jedhanii gammadanii turan dhugumaa. Garuu yeroo sanatti harmeen koo akkanatti adda baanu barbaadu turte. Wanti seen jette yoo jiraate ijoolleen keenya haadhas dhabanii abbaas dhabanii akka walis hin dhabnee fi abbaan fudhatu ijoollees hadamu wajjiniin akka fudhatu jettee kanaaf nu sadan adaadaan kee fudhattee jimma deemtee jimma jiraachaa turte jirru mana keessaa nama xiqqoo guddoodha. Anatu harmee koos sabeen koos beeka. Kanaaf responsibilitiin yaada kan obbolaa kootii harmee koo yaadu abbee koo yaadu akka jirtan irratti dhufe jechuudha. Waggaa 4 booddeedhanii maniidhaatti deebi'ee argeenii isa iyyuu ana duraatti arjoobbanaan kun argine waggaa 4 waggaa tokkotti jechuudha gaafa dhaqee maniidhaatti si dubbisu waggaa 4 booddeedhaan si argee jalqabaatii fi yommuu mana hidhaatti dhaqee waggaa tokko ta'ee si dubbisu wanti natti mul'atu yookiin yaadatu tokko jiraate mana dukkana mana mukaa waliin gaafa kopheetiin irra deemtu ni egaa anattis ta'uu danda'a beeku dura keessa garuu kan naafi amma miilaan dubartoonni shaamballoonni shaalaqoonni dubartoonni gaafa miilaan itti deemanitti waan jedhu tokko yaadadha jechaadha. Leencoo nama lamaan qabamtee dhuftee Indeeman bumi sana keessa jiru harmeen koo Lataa sooftii jechuudha. Hammachuu barbaaddi Lataa sooftii. Ani hammachuus hin dandeenye taasisuus hin dandeenye. Yemmuu na qaba ture maaliif boossaadhaan jettee na gaafatti. Maaliif boossa gaafa seenaan jettu si yaadee boo'a jechuullee sodaadhe yoon si yaadee boo'a jedheenii garaa seetu badaa. Ittiin tolu jedheenii yaadduuf jedhee yaadee hundi isaaniitti akka sana yaade jechuudha. Responsibilitii irraan kan responsibilitii natti dhaga'amu isaatu natti yaadatamaa. Obbolaa koo hin yaadeen jedheenii maaliif bunaan kee dhagaadhamati isaan biraa dhuftamti natti ani koo akkasitti walqixxeettiin ture walqixxeettis dubbisuun dhufee jedheenii daqiiqaa mana kudhanii waliin ammas fuudhanii dabraa deeman. Gaafa fidanii maaliif fiddan gaaffii waggaa torbaa kan gaafatu mucaa waggaa torbaa kan isheen gaafattu harmee kee kunuutti jedhanii sitti agarsiisan. Daqiiqaa 10 keessatti immoo biraa fuudhanii deeman maaliif takkaa deebii argachuuf hin dandeenye jechaadha. Kan natti dhaga'ame yeroo sanatti kana ture jechoota seenaan jettee afaan Oromoo taasoftu miti kan isheen jalqaba nagaafatte kanadha. Afaan Oromoo taasoftu jennaan ani yaadadha afaan Oromoo taasise eebbatu afaan Amaaraan haasa'uu barbaannaan na jalaa dibdee afaan Oromoo taasoftu miti afaan Oromoo taasa'a amma dhumaatti kan gurra koo keessaa akkasitti na iyyuu afaan Oromoo waliin taasa'a tunaan jettu qabanii illee gaafa deemanii isa natti maa deemti turte isatu akka taane sammuu koo keessaa hafe irratti gaafa irra kuseetu natti dhufaa. Deriva farra barbaada maaliif akkan abjoodhee abjoottisee arguuf jechuudha.
tarii argitee gaafa wanti kun baay'ee jaallattu yoo wanta gadhee tokko sitti agarsiisan siin beektu ta'anii gartu ta'a. Garuu shaakii kan naa kennu tokko hawwisoo keessatti hundinuu waan hawwisoof nu qabu. Gaamma erga guddattee biyyaa ba'anii gara Kanaadaa seenanii inni silaa bara xinnummaa isaanii yaadamaa jiru. Barbaachisuu barbaachisuu keenya yeroo irratti mana namootaa deddeebiin gaaffii gaafachuutiin kan aadaa ta'e baruuf mana namootaa deddeebiin baraa mana tokkotu jiru waa'ee ijoollee leencoo fi waa'ee dhamana leencoo taasifamu. Namni haasa'u kun alaayinoo kan ta'e beeku. Abboodha keessanitti ijoolleen leencoo manni barumsaan isaan baratanii fakkiin fiitiin eegaluma. Haati manaa isaa immoo Marcellisi ofii jedhee haasa'a. Warri hojiiwwan akkatti nu barbaadanii nu daawwachaadha. Ani baay'ee mariifachiise wantisaa jechuudha. Mariifachiisee garuu biroo barbaada waan ta'eef maal jechuufiiti jedhee gaafachuutti ta'e jechuudha. Baay'ee shaakina kenne namni baay'ee miidhe keessattuu maaltu na miidhe wanti ani itti rakkadhee itti dhabee guddadhee as gahe hundi ilaalcha akkasii keessa galuu isaa saniif na gaddisiise. Dadhabinni warra keenya isanii deemanii inni jedhu sun baay'ee uumamaa keenya mucaa akka ta'e ta'e namicha qofaa baafadhee itti haasawatti ta'e jechuudha. Yeroo sana gasammuu koo keessa kan deemu silaa Marcellisi isaan iddoo nuti kennan Marcellisi ammoo jettee hojjetu ta'eef maaliif Marcellisi isa caalu uummata isaanii filatan jechuudha. Marcellisi caalu meeqa dhaabanii jiraachuu danda'u turan. Ijoollee isaanii guddifachuu danda'u turan. Isaan garuu kan filatan qofaatti ijoollee keenya guddisuun gabaa qabu. Isa bara keenya wajjin miidhagina waliin guddifne isa jedhu sanadha. Bigger picture kan isaan ilaalan jechuudha. Namni asii kan ilaalaa jiru Marcellisi ishee uumaa qorqorroo anaaf sibiila isaan immoo kan akkuma sanatti ilaalan. Isaan garuu sanatti iddoo kan kennan saba keenya nurra jedhanii saba isaaniitti filatan. Sabni isaan filataniif kun immoo waliin taane wal diinaatiin guutamee sirna maleessa isa jedhu sana ta'uu sanatti baay'ee na cabsee lafa kooti na dhaga'ame jechuudha. Hubaddee garuu hubaddee kunii humna diinaatii ituun beeku ituun akkam jibbamaa intala goobanaa tun jedhamu jaalala saba koo waan hin qabuuf. Hawaasuma keenya keessa bareedduu hawaasa koo keessaa dhabamee hin beeku. Gaafa baay'ee irraa dirqaa gaafa baay'ee itti dhiyaachaa waanaansi akkasii eeggadheen deemaa jira. Gara irraa dhabuun qabu baay'ee jaalladha saba koo. Akkasuma ammas furyaadhaan galatoomi jennaa ergaa jabaanuuf dabarsite gaafa baay'ee ho'uu irraa siqaa gaafa qabbanaas siqaa baay'ee namatti tolu akka itti ibsitu obbo Leencoon egaa akka kanatti gammadaa jiran abdiin qabaa sagantaan kee jiru kan yuunivarsiitii keessatti illee barsiisaa jiru kitaaba adda addaallee kan gulaalee akkasumas immoo artiikilii adda addaallee kan barreesse Dr. Isqeel Gabbisaanii addanatti afeeraa naasimadha.
ulfaates. Anillee sadarkaa maaliitiin iddoo kan akkan dhaabadhe iyyuu hin beeku. Warri kaan obbo Leencoodhaa wajjin qabsoo keessa yeroo dheeraa turanii, warri kaan dhaaba tokko keessa wajjiniin turanii, warri kaan maatiidha. Ani ganuu nan corroome. Carraa waan an argadheef iddoo kana dhaabbadhee carraa kana immoo dhimma itti ba'uudhaaf hedduun itti dhimmame. Akkas jechuun sirriidha. Obbo Leencoon gumaacha akka hayyuutti beekumsa irratti gumaacha guddaa godhaniiru. Isa gaa cuunfitee ergitanaan jette ani kitaaba isaanii miiccaas hin turre. Anaaf cuunfee asirratti afuudhaaf hin dhufne. Tokkoffaa kaleessa sa'atii 24 dura kutaa keessan ture. Kutaa keessaatiin an barsiisan ture. Achii ka'ee waan an dhufeef sababii waan an qabuuf. Kaleessa kutaa sana keessa ba'ee konkolaataa oofee Torontoodhaa dhufneettan Torontoorran dhufe Torontootti isin agarra garuu illee ganama kana as galee amma ammaatti addana kan hin turee fi obbo Leencoo tokkoffaa kabaja guddaa akka sii qabu akka tinaa hubattuuf. Lammaffaa obbo Leencoodhaa wajjin gaafa wal agarree Torontootti wal agarree gurbaa bagansii argee maqaa abbaa keetiif an baradhee naan jedhe. Haa ta'u abbaan kootiif abbaan isaa lafti isaanitti ol beekanii mana waldaa warra misiyooniitti ilmaan mishinariiti jedhee miti garuu kan hin dhufe amma. Obbo Leencoo kabajuudhaafis lammata immoo namoota akka kana wareegama baasan waa'ee wareegama obbo Leencoo hedduu anillee dubbachuudhaaf nan danda'a garuu inni anaaf naan qoodamne aarsaa waan isaan baasanii fi kabaja kennaafii hin turre amma ammaatti namoota baay'eedhaaf obbo Leencoo duwwaa miti. Kabaja waan hin kenninee fi yoo guyyaan kun obbo Leencoo kabajuudhaan warra kaanis kabajuudhaaf karaa bana yoo ta'e achirraatii hin hafuu jedheetanin dhufe ganama kanaa. Warra jiran yeroo jiranitti kabaju guyyaan kun guyyaatti jalqabne haa ta'u. Warra darban warra wareegaman immoo siidaa isaanii dhaabuudhaaf guyyaatti mari'achuu jalqabne nuuf haa ta'u kanaaf hin dhufe jechuudha. Obbo Leencoon akka jedhanii egaa waan naan jedhani waa'ee hayyummaa isaaniiti kan isaan himanii isarratti hamma tokko dubbachuudhaan barbaada. Kitaaba 3 kataban dhugaadha. Kitaaba 3 duwwaa miti waan baay'ees katabanii waan isaan kataban waan hedduudhaan beekaa waan maxxanee hin baanes nan beekaa hedduu nama kataban waan isin jettan hundi keessanuu warra wajjin turtan hojiin yoo itti kenname yeroo jedhame sanatti akka deebisan isa hundumaa nan beeka isa hundumaatti dhugaadha dubbattanii kanaaf keessa hin deebi'u. Kanarratti garuu waan an jechuu barbaadu obbo Leencoon injiinaraa jedhan injiinaringii baratanii jedhan Rochester Institute of Technology Rochester University mana barumsaa gaarii akka inni ta'e nan beekaa achitti kan isaan baratanii injiinaringii haa ta'u malee akka hayyuutti gumaachi isaan godhanii akka injiinariitti miti. Ani mana barumsaa injiinaringiin barsiisaa injiinaroota barsiisaa isaan keessaa injiinaroonni yoo dhaqanii hojii argachuudhaaf barumsa kan isaan baratan hojii ittiin argachuudhaaf yoo ta'e horii baay'eedha kan isaan irraa ittiin argatan. Horii itti argatan sana akkan dhagayetti immoo gaafa sana obbo Leencoon injiinaringii gosa isaan baratan sun immoo keessatti isaan warra hangafaatii nama isaan duwwaatu ture malee nama kan biraa hin turre kan jedhan isa dhiisanii raawwataniititi qabsoo Oromootiif galchan beekumsa isaanii. Wanni ta'e akkanani namoota yuunivarsiitii keessa jiran hubadhutti obbo Leencoon yoo hin ta'a ta'e harkaa fudhattu obbo Leencoo biyya keenyaaf hin ta'a ta'e hin beeku warri Giriikii maal jedhu the life of the mind jedhu.
warri adda addaa immoo a man of letters jedhu. Ani akka isaanitti natti mul'atanitti injineringii haa baratan malee obbo Leencoon the scientific method akka nama tokkotti scientific methodidha baran. Namni scientific methodii bare immoo jalqaba kan inni godhu waa hin ilaala, hin qorata, hin hubata, classify godha, isa booddeedhati hiikatti kenna, interpretii godha. Barumsa saayinsiitti baran, the physical world ittiin baruudhaaf scientific method ittiin baran isa fuudhaniititi hawaasummaadhaaf siyaasa akka itti baran isa godhan obbo Leencoon. Inni gaa maal jedhama? Namni akkas godhu namni scientific method sana fuudhee hawaasa rakkinoo keessa jiru ilaalee siyaasnillee akka saayinsiitti deemuutu irra jira. Scientific methodidhaan deemuutu irra jira kan jedhu akka ani beekutti the child of the enlightenment jedhu. Obbo Leencoon warra biyya lafaa keessaa the child of enlightenment warra jedhaman keessaatti tokkodha jechuudha. Siyaasnillee jedhan gaa. Namni saayinsiidha barate, scientific method ka barate warri saayinsii baratanii hin beektu. Namni scientific methodii sana barate waan hojjetu sanarratti methodical, systematic and programmatic. Siyaasnillee akkas ta'uudha qaba waan jedhanii amananiif. Saayinsii sana waan jalqaba barataniifiti waan isin sila jechaa dubbattan sana hundumaa gochuudhaaf danda'an jechuudha obbo. Gaafii raaga jettaniin raagummaa miti kun. Waan jiru akka jirutti ilaalanii, hubatanii, xiinxalanii gara fuulduraatti ilaaluu danda'uudha. Kun waa geggeessuu danda'uudha irraati wanta eegamu. Raagummaa miti tarii isinitti darbeera taabbayyee keessan irraati karaa sanas garuu raagummaa miti waan kana hubatanii deemsisuudha barbaachisaa kan jedhu gumaacha guddaan obbo Leencoon godhan. Qeerroodhaafis qarreedhaafis ammas warra aktivisti jettanii bobbaatanii jirtaniif waan obbo Leencoon gumaachinni isinii godhe jalqaba methodii sanarratti. Siyaasnillee akkuma barbaadan ta'utu hin ta'in innillee scientific ta'utu irra jira. Social science waan jennuuf saniif, political science warni jennuuf kaniif. Dr. Maranaaras hin jiru political science dhaga'anii isaan baranii. Isaan keessaati iyyuu akka kanatti ta'utu waan qabu gumaacha guddaan obbo Leencoon godhe kanadha. Kanarratti aansee gaggabaabseetan waa'ee kitaaba sanaa qabxii tokko himeetanan gabaabseetanan dhiisa. Innis lafaan kaane. Waa'een kitaaba katabuus ofumaa lafaan kaane. Waa'een kitaaba katabuus obbo Leencoon gaafa biyya alaatti ari'aman hojii waan dhabaniif waan jalqaban miti. Obbo Leencoon yaada isaanii jijjiiruu kan isaan jalqaban kanarratti na hubadhaa. Waraana qabbanaa jedhamu sana. Waraanni qabbanaan sun akka inni dhumaa jiru 80 keessa arguu jalqaban. Akka inni dhumaa jiru dhumuunsa akka inni hin oolle fagootti argan. Gaafa inni dhumu immoo Itoophiyaanis akka isheen hin turre baran. Gaafa sana 91 guyyaan isaa dhufu hojii isaa garuu kan isaan jalqaban. Kitaaba irraa tun ta'in xalayaa adda addaa walii kennaa turan sana keessatti waan an argu waan ta'uudhaaf adeemu raagummaa miti waan hubatanii ilaalaniifiti jalqaba ilaalan. Kanaaf obbo Dr. Bayyaan isatu arkitektiidha achirratti gaafa jedhu waanuma galgala sanatti yaadan miti. Eessatti deemaa jirti dubbiin kuni garamitti cehaa jirti jedhanii fagootti ilaalaniiti waan itti qophaa'aniif. Kanaafiti saayinsiidha ta'e wanni isaanii jechuudha. Yaadi isaan geeddarachuu jalqaban immoo qabsoon Oromoo kuni akkam ta'uu qaba haala geeddarame sana keessatti maal ta'uu qaba kan jedhu irratti gara 80moota gara dhumaa irratti yaada ofii isaaniitiiti geeddaruudha jalqaban. Sababiin isaa immoo akkan kitaaba isaanii tokko irrattis argettisii gaaf tokko immoo Atlaantaatti video teleconferenceedhaan akkanutti malitti afaan Ingiliziitiin maal jedhanii Democratic Federation in biyya Itoophiyaa keessatti akkas jedhan I believe that a democratic federation is the best we can hope for in the age of globalization and democratization jedhan gaafa sana sirriidha miti gaafa sana waan lamatu jira gaama globalization wanti jedhamu jira democratization kan jedhan third wave waan jedhan sanatu dhufee jira
Gaafa sana namni tokko waa'ee globalization inni katabu the end of history ka jedhu kitaaba tokko katabe gaafa sana. Inni tokko immoo the third wave ka jedhu Samuel Huntington katabe. Isaan kana xiinxalu. Obbo Leencoon itti kitaabni sun achi hin bahin waa'ee kitaabatu sana beeku. Waan biyya isaanii beeku kanaaf waan alatti ta'u sana fuudhanii biyya isaanii keessatti lafa kaa'anii maaltu ta'uun akka irra jiru jalqabaan waan itti qophaa'an waan ta'eefi yaada isaanii jijjiiruu jalqaban. Yaada isaanii jijjiiruu gaafa jalqaban immoo biyyatti gaafa galan immoo qabsoon bilisummaa Oromoo kunis wajjiniin jijjiiramuun akka irra jirutti yaada fidan. Ergii Oromoo tokko goone ergii Oromoon hidhaa takaallaa keessaatii bahee Oromummaa kana hammatee fudhate Democratic Federationii yoo qabaanne nu gahaa ammarraatii jalqabee haala addunyaan amma keessa jirtu keessatti kuniin inuma nu gahaa. Innis immoo hiree ofiin murteeffachuu yaada jedhamu sana keessatti akka deebii ta'etti fudhachuutu nurra jira. Yoo kana hin goonu ta'e egaa federeeshinii ta'uu duwwaasaas utuu hin ta'in humni siyaasaas humni dinagdees decentralized ta'uudha qaba. Yoo decentralized ta'e akka kitaabni isaanii dubbatutti the Ethiopian state at the crossroads, decolonization and democratization or disintegration jedhan. Raaga jettan miti. Wanni isaan gaafa sana jedhan waggaa 20 har'a yoo ilaalle waggaa 20 ta'a. 1998 tti kitaabni kun mana printingii dhaqee 1999 tti bahee waggaa 20 har'a waggaa 20 dura waan isaan gaafa sana jedhan har'a irratti mul'ateeti jira. Har'a irra dhugaadha wanni sun. Inni itti aanu egaa inni kun maali Itoophiyaa keessatti kan isaan yaadan. Wanni kun Itoophiyaa keessatti thiimiin achi kitaaba sana keessa jiru hiree ofiin murteeffachuudhaa fi biyya ijaaruudha. Achi keessa kan ture sadarkaa Itoophiyaatti yaadan. Lammata garuu haalli geeddaramaa gaafa deemu dubbii kana lamaan duukaa bu'anii ilaaluudhaanii kitaaba lammata baasan 2004 The Horn of Africa as a Common Homeland. Ammas ilaalaagaa the state and self-determination in the era of heightened globalization. Kan jedhu irratti waan isa Itoophiyaa irratti yaadanii amma immoo sadarkaa Afrikaa irratti yaaduu jalqaban. Sadarkaa Afrikaa keessaatii immoo sadarkaa gaafa Afrikaa irratti. Waan isaan yeroo sana arganii hiree ofiin murteeffachuu yaadi jedhu sun yaadi seenaa mataasaa qabu. Achi keessatti immoo wanni irrattuu na gammachiisu Obbo Leencoo. Biyya kana keessaatii hiree murteeffachuu yeroo hundumaa Staaliinii kan Leeninii jedhu. Obbo Leencoon fuudheetii warra French Revolutionii duratti geesse. Akka gaafa sanatti yaadame yoo ta'e hiree ofiin murteeffachuu jechuun waa'ee popular sovereignty. Waa'ee popular sovereignty yoo ta'e immoo akka sanatti yoo yaadne immoo amma akkaataan itti Afrikaa sana keessatti yeroo nationalismiin ho'ee jiru keessatti itti dhimma bahaa jirru biyya bilisa baase utuu hin ta'in ummanni hiree isaa ofiin murteeffate utuu hin ta'in biyyi bilisa ba'ee biyya sana keessatti garuu ummanni garuu bilisa hin baane. Sababii kanaafi yaadumti self determination jedhamu sun iyyuu jijjiiramuudha qaba. Maaliif yoo jettanii tokkoon hiree ofiin murteeffachuu biyya keessatti biyya tokko keessatti yoo murteeffataniis immoo warri naannoo gaafa Afrikaa murteeffataniis immoo ofii bilisan baanee lachittuu kan dhufe immoo walitti bu'iinsatu itti baay'ate. Walitti bu'iinsa duwwaa miti Somaaliyaatti immoo biyyattiidhuma biyya bilisa ta'uudhaa qabdutu baddee. Sababii kanaaf haaressuu nurra jira kan jedhudha. Kanarratti egaa maal jedhanii Afrikaa keessatti aberrant self-determinationiitu ta'aa jira. Aberrant self-determinationii hin barbaannu multi-dimensional self-determinationii nu barbaachisa. Akkas jechuun immoo hiree ofiin murteeffachuu jechuun biyya tokko keessatti sadarkaa adda addaatti ta'uudha qaba. Biyya tokko keessattis miti naannoottis ilaalamuutu irra jira. Naannoo sanarrattis sanii fi har'a gaafa waa'ee integration Horn of Africa ka jedhamu hedduu dhageessanii Obbo Leencoon isaa 2004 tti ilaalee hubateeti wanta inni lafa kaa'edha jechuudha kitaaba sana keessatti. Wal duukaa malee hin ta'u. Inni sadaffaani kitaabni sadaffaani peacekeeping
peacekeeping as state building, current challenge in the Horn of Africa. Ka jedhu immoo peacekeeping jedhanii yookiis nageenya eeguudhaaf jecha sadarkaa addunyaatti ilaalani gaama. Laala kitaaba isa jalqabbaatti Itoophiyaa irratti, kitaaba isa itti aanutti gaafa Afrikaa irratti. Amma immoo addunyaan illee humna nageenya eeguudha jedhee gaafa humna naannoo keenyatti ergu innis kan inni godhu mootummaa yookiin state constructionidha and reconstructionidha. Inni immoo maal gatii qabaa jedhe akka nama kofalchiisutti it's like hitting trying to hit a moving target jechuun eggoo sanatti globalizationiin kun baay'ee bal'atee waan jiruu fi wanni nation state jedhan sun mataan isaa yoo ofiisaatii dadhabaa bara jiru keessatti akkamitti mootummoonni gamtaa addunyaa walitti yaa'aniititi nageenya eeguu erganii nageenya eeguu sana keessatti immoo waan baduudhaaf adeemu waan bifisaa deemaa deemu sana akkamittiiniti hojiirra oolchuudhaatiif adeemu. Sababii kanaaf kun geeddaramuutu irra jira. Amma jalqabee jedhan egaa gara fuulduraatti warri mootummoonni addunyaallee mootummoonni gamtaa addunyaallee peacekeeping kana gaafa godhu that's state construction and reconstruction. Akkasana ta'uu utuu hin ta'in sadarkaa adda addaatti uummanni waluma duukaa hiree isaa murteeffachuutu irra qaba. Isa keessatti immoo waan nan hedduu irraa jaalladhe tokko. Isa keessatti immoo hiree murteeffachuun jedhamu suni akkuma kanaan dura demokraasii barbaaddu Ameerikaadhaati akkuma jirutti finnee silii laannaa utuu hin ta'in naannuma sana demokraasiin jira, kan Oromoo gadaan jira, kan Somaalee hiir kan jedhan jira, kan iddoo kan biraas jira. Achirratti haa hundeessinu, achirratti haa hordofnu. Sababii kanaaf hiree ofiin murteeffachuu wanni jedhamu kuni state building wanni jedhamu kun haala yeroo wajjin kan deemu wajjiniin geeddaramaa kan deemu ta'uutu irra jira kan jedhudha. Yaadi sadansaa keessayyuu kan jiru. Namni siyaasa keessa jiru keessaati biyya alaatti gaafiiti siyaasa gadi badii warri katabaa oolan jiru. Obbo Leencoon civil engineer ta'eeti kan inni hojii jalqabe. Engineer ta'ee garuu siyaasa keenya illee scientific godhee galatooma Obbo Leencoo hedduu isin jaallanna jechuudha. Tole Professor Skee isaaniin cuunfite caalaa yeree cuunfite kanaaf hedduu galatoomii baay'ee beekaa akkasii ammas of keessatti qabaachuu keenyaaf baay'ee gammannaa baay'ee siin boonnaa hedduu galatoomi. Haa ta'u sagantaa keenya gara xumuruuttis deemaa jirra wanta guddaatu jira garuu isa duraa waa'ee Obbo Leencoodha obboleessa isaanii kan ta'an jaala qabsoo isaanii kan ta'an bara dheeraadhaaf akkasumas immoo qaama maatii isaanii kan ta'an keessaa abbaa Caalaa Lataa as dhufanii Obbo Leencoo eenyu isa jedhu isaan immoo bifa kanaan walitti qabanii nu himachaadha. Isaanis warra qabsoo kana keessatti hedduu dadhabee bututee jireenya isaanii kennan keessaa tokko kabajaan naas maddaa. Maal wanti kun ijatti nama ba'a. Akkam ooltan. Waan hin haasa'u nirkaa bada beektu. Dura ijoollee qees Lataa mana kana keessa jiran isin barsiisuu barbaade. Hangafa keenya kan taate kan nu guddiste garuu homaa kan hin qabne aaddee keenya Bashaatu hiikee kun as jirti. Hangafa isaati. Hangafa Leencooti. Garuu Leencoo see lolaa ture. Si olin lola. Kan biraa isa taanee egaa Leencoo ijoollee Lataa keessaa. Sadaffaan immoo Ilfinash hangafa kooti. Mana kana keessa kan jirru keessaa tokko arfaffaan immoo ana jechuudha. Arfaffaan immoo anaan jedhu ijoollee Lataa keessa. Warri kaan asin jiranii nama tokko
angafa keenya hin hojjetu yoonni kun. Angafi keenya immoo angafi mana hundaa kan addee keenyaa fi sangafa Leencoo fi sangafa hundaa inni immoo ni jira. Namni lama immoo deemaniiru. Kanaaf ijoollee Lataa 7 keessaa har'a 5tu jira. Jireenya mana keenyaa sanan xinnoo isinii himuu barbaada. Achi keessatti maaltu ta'ee attamitti ta'ee isa kan siyaasaa sanaan dhiiseetiin isinii himuu barbaada. Abbaan keenya wangeela barsiisuudha olii gaddee. Waan qabateetti cimaa hin cicha beektu waan nu barsiise keessaa tokko sana jedheen fudha. Lafaa miillaanis hin deema, gaangeenis hin deema. Gaafa sanbata sanbata guddaa ta'u immoo nus gaangee nuu qabaa jedhee jala hin deemna jechuudha. Hin argina waan wanni godhu. Inni kanaaf nu jiraachisuu keessatti qooda guddaa hin qabaanne jechuudha. Inni lallaba deema, waa lallaba, uummatatti waa hima. Mana isaatiif waan hojjenne jechuu miti. Hamma danda'u garuu hojii inni guddaan kaayyoo isaa sana wangeela isaa sana lallabu. Waan nu keessatti dhiise qaba jechuudha. Kan nu barsiisee, kan nu guddisee, maal nu godhee haadha keenya, obboleessa keenya isa hangafaa inni kan qonnaatti deebi'edha. Abdii qaba turan mana keenyaaf. Ijoolleen kun baratanii bahanii bor nu jiraachisuu kan jedhu abdii nurratti qabu turan. Mana keenya keessaa immoo akkuma carraa ta'eeti anaaf isa kan waggaa 10 garaagarummaa qabna. Waliin saawwatisneera tugaaf tokko saawwatisnu yaadatta laata. Antinnaadha saawwatisuu deemneeti wanni tokko muka tokko akkas gadi qabnee cabsina jenneeti. Cabuu dide gadi qabni hin didi amma hankaasee xiqqoo tokko qabna. Hankaasetti kanan fuudhee duddasee kana mukatti kana isa gadi jedhe kanan waraana gaafa jedhu gaditti gad dhiibnaan bira darbee miila isaa waraana. Achi booda immoo tuma isaa wajjinuma deemnee gaama isaa wajjinitti sina innis akkuma kana geengoo kana tuuta bannutu gaafa darbatu dhuftee miila koo kana na waraante hankaasee nuti sun. Kun yaadannoodhuma waliin kana caalaa baay'ee waliin hin turre. Inni barnootaan nu biraa deema. Abdii godhanaa turre jechuudha. Abdiin keenya maal? Hin barataa, hin deebi'aa, hojii argataa, nu jiraachisaadha. Anis nan baradhaa, nan baradheen ba'aa, maatii keenya jiraachifnaa turre. Hin taane wanti nuyi barbaadu. Fixannee yuunivarsiitii innis fixatee hojii jalqabee, anis yuunivarsiitii fixee hojii jalqabee manni keenya nu hawwu turan. Nu hawwu turan. Keessattuu kanan yaadadhu haadha keenyatu dhukkubsattee gara dhumaa gaaf tokko dubbisuun naqee naqamteen hojjedha. Harka naqabdeetu ilaa gurbaa ijoollee Yoosef kana guddisiinaan jette. Ijoollee Yoosef kana guddisiin nuyi xurataa isaaniiti jechuudha. Nuyi kan isaan itti jiraatanidha jechuudha. Akka sana garuu hin taane. Utuu waliin mari'atin innis anis utuu waliin mari'atin achuma keessatti wal argine. Walis hin mari'an. Innis na wajjin kottuun qabsoo kana naan hin jenne. Anis immoo qabsoo waliin nan jenne qabsoo keessatti wal argine. Eraadha kaasuni. Achi keessatti kan inni kaasuu barbaadu Leencoo kun yeroo ijoollummaa isaatii nama baay'ee aaruudha. Waanuma xiqqoottis aara. Waanuma xiqqoo kanattis ka'ee ulee fudhata. Saawwattii tokko jirti yaadatta. Saawwattiin kuni ashaboo barbaaddi. Lafa fincaatti fincaan kana deemtee qorqiti. Waan kutattee baddi. Kana booddee ka'ii dhaqii deebisi jedhuuni ganama gaafixeensa kana keessa dhaquun jaallatu.
achi maal goote fixeessattii kana keessa dhaquun jaallatu ulee fudhatee dhaqeetu maal goote nama aarii akkasii qabutu yeroo asii Oromoon hundi itti duulee Oromoo gurgurate waraana Oromoo kaampii galchee waan itti gurguratte sanallee tunuu hirte gaarii ture. Oromoo warra keenya faayillee mana faayijaarra jireenyuma isaaniillee itti wooyyeessina hin taane sunis nu lachanuu nu fudhatee badee qabsoon kun mana keenya irraanfannee warra keenya irraanfannee haadha keenya duwwaadhaa awwaalle abbaa keenya awwaaluu hin dandeenye. Du'a abbaa keenyaayyuu nama kaadhimamaa dhufetu nutti odeesse. Nun beeku akka nu eenyuun hin taane maqaa keenya jijjiirranneerra nutti odeesse jechuudha. Haala akkasii keessattitu qabsoo goone. Qabsoo godhuun keenya suni nuyi waan nu argamsiise tokko qaba. Malee Leencoon kun waan maan qabu beektu. Indaaqqoo baallee naattu tokkollee hin qabu. Godoo itti galullee tokkollee hin qabu. Waan boriin ittiin jiraadha jedhu xurataa tokkollee hin qabu. Mindaan qabu namni isa qaxarees hin jiru. Hin qaxaramus amma dulloomeera. Jechuun kana godhuu keenyatti waan gaabbinu miti. Hin gaabbinu waan nu qabnu immoo hin jiru. Oromoodha qabna garba. Wanta qeeslataa wangeelaan lallabaa bahee nu immoo bilisummaa Oromootiif jennee lallabuudhaanitu gaaraaf baddaa buudhee wanti lallabuudhaan itti dadhabne kan keenya duwwaa miti warra nu fakkaatanii wajjin wanti yeroo sanatti dadhabne har'a galaana ta'ee jira jechuudha. Kanatu nu qabbaneessan kanatu obsa nuu kenna waan baay'ee keessa dabarree kana hin himnu asumarratti yoo dhaabee wayyaa yoo itti fufee waan gara biraan seenaa guyyaa har'aa geenyee akkasitti utuu jirru ilaati kana goote gaaf tokko waan tokko na yaadachiisa kun as Ameerikaa dhufuufin Awurooppaa irraa pirooses godhaa ture mana isaa bira dhaqee jennaan waliin yeroo baay'ee waliin fudhanneen beenu achitti gaaf tokko waliin bullee guyyaa lama akkas waliin haasofneen ani maqaan koo xuroofteetti baddeetti kan koo kun hin qulqullooftuu naan jedhe lakkii akkasin jedhini kan si xureessuu barbaadu xiqqaadha miliyoonni immoo si arraabuu barbaada si faarsuu barbaada jedhe. Kanammoo kunoo dhugaadha argineerraa fayyaa ta'a galatoomaan isiniin jedha warri har'a dhuftanii kanarraa qooda fudhattan waan jedhu immoo isatu beeka gaa kana booddee ani hin beeku fayyaa ta'a galatoomaan isiniin asuma keessa kaa'u Obbo keessa kaa'e. Tole sagantaan keetti hubaa abbaa caalaan waan Leencoo karaa maatii ibsanii jiru. Ani ijoollee bakka itti guddadheetti naannoo Beegiitti bara Dargii adda bilisummaa Oromoo maqaa dha'uu gaafa ni ta'an warri Dargii abbaa caalaa jedhanii waamamaa ture adda bilisummaa Oromoo naannoo keenyatti koodiidhaan gaafa inni ta'u nama akkasii turan abbaan caalaallee jechuma barbaadeeni waraannillee maqaa sanaanitu beekamaa ture. Amma immoo isaan sitti argamanii lammanuu isaanii lubbuun jiraatanii dhugaa jiru bahuun kun nuuf waan guddaadha. Amma itti aansuudhaanii mee hayyuun keenya beekaan keenya akkasumas immoo hoogganni waan dhimma isaaniitiif addaatti dhufne kuni jaalle Leencoo Lataa immoo waan jedhan yoo jiraate mee isaan immoo maal jedhu namni isaan beeku warra wajjiniin dhalatee guddatee hayyoonni waa jedhanii jiru isaan immoo maal jedhu laatame isaan irraa immoo dhageenyu kanaafi jaalle Leencoo Lataa hayyuu Oromoo naasimadha.
Galatoma. Please start. Bakkan irraa jalqabuun beeku. Ana wanti akka bakkan irraa jalqabuun beekuun jedhe. Wanti akka waa'ee ofii dhaga'uu na rakkisu, isa caala wanti na rakkisu hin jiru. Tokko. Kanaaf akka duneen jettee uncomfortabiliidhaan. Tokko. Lammaffaa warri faarfamuu qabu, seenaan isaanii himamuu qabu as hin jiran. Warri deserve godhu. Angaafa adda bilisummaa Oromoo ijaaruu jalqabnu namootaan of fuulduratti ilaalee seeneen qaba. Warran isaan duuba deemeetan qabsoo kana keessaa qooda fudhadha jedhu. Gaaf tokko hundi isaanii dhuman. Yeroo sana ka hoogganuun edaa nu warra hafne kanarratti kufee jennee yaaduun dirqii ka ta'e. Kanaaf isaan warra dhume sana ka deserve godhu dhugaatti tokko. Lammaffaa gaafa daggala turre sana nami tokko ka'ee yoo waa'ee hojii ofii ani dhaaba kanaaf kana godhee dhaaba kanaaf sana godhee gaafa inni jedhe nami sun ganuufi beekaa. Fixate deemuufi. Kanaaf waa'ee waanan hojjedhe haasa'uun barbaadu. Waan darbe haasa'uun barbaadu. Mee har'a haala keessa jirru irraa waan gabaabduu jedheetan dhaaba. Haalli har'a keessa jirru haala karaa baay'eedhaan haaraadha. Karaa baay'eedhaan. Tokko. Lammaffaa haalli akkasii waggoota 300-4 mul'atee hin beeku. Oromoo irra gahee hin beeku. Kanaaf Oromoon karaa lakkuurra jira har'a. Karaa tokko yoo qabate badhaadhina kabajaa seenaa bareedaatti adeema. Karaa biraa yoo qabate immoo qaanii salphina gadadoo isa kanaan dura keessa turre irratti fincille caalu kana keessa seenuudhaaf ta'a. Karaa isa qajeelaa fudhachuudhaaf Oromoon waan jaha irratti wal ta'uu qaba. Akka sabaatti tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa amma Oromoodhaan hoogganamaa hin jiru ka jedhu deebii kennuu qaba. Ani amma kan mootummaa Itoophiyaa hoogganaa jiru Oromoodha jedhee tan of amansiisa. Waan ta'eef akkaataa mootummoota darbanitti mormaa baaneef irratti qabsaawaa baanetti qabsaa'uu qabnaa. Kana mataa keessatti garagalchinee ilaaluu qabna. Tokko isa tokko fixadhe. Lammaffaa Itoophiyaa hoogganuun yeroo hamaatti Oromoo harkatti kufe. Yeroo dhibdeen baay'achaa dhufe, rakkinni garagaraa baay'achaa dhufe, gariinsaa ka dhaalame, gariinsaa ka amma maddaa jiru. Kana ba'aa kana hundaa hubaachaa Oromoo biraa wajjin wal dorgomuu qabu. Sadaffaa humni hoogganni Itoophiyaa Oromoo harka galuu irraa mirqaanee jira. Karifatees jira. Isa mirqaaneetti rakkatinaa. Maaliif yoo waan bu'aan gaaf tokko irraa argadha jedhee taa'ee eega malee gaafatti rakkatte waa tokko leesiif hin godhu. Warra rifate sana yaaduu qabna. Warri rifate kun mala hundaa dha'ee tooftaa hunda baafatee sirna bulchiinsa Oromoo hoogganummaa Oromoo harka ga'e kana fashalsiisuu irratti hojjeta. Isa wajjinis qabsaawaa Oromoo keessas qabsoon jiraachuu qabaa. Afraffaa yoo jijjiiramni amma deemaa jiru kun milkaa'e
nama lamatu faarfama shakkiin hin jiru Abiyyii fi Lammaa sanan shakkina sun immoo hinaaffaa nutti uuma yoo ta'e waan itti aanee jiru ilaallu sunis yoo tattaaffiin jijjiirama fiduu kun fashale ka salphatu ka qaanfatu Oromoo hunda waan ta'eef milkaa'uu tattaaffii kanarraa Oromoo hundatu dantaa qaba. Shanaffaa tokkummaan Oromoo hedduu wayyaa'eera baroota dhiyoo keessa. Hedduu wayyaa'eera. Garuu ammallee dheedhiidha. Ammallee daddaaqamaadha. Kanaaf kaanee yoo akka malee wal dorgomuutti kaane tokkummaadhuma calee kana of jalaa facaafna ka jedhuun sodaa qaba. Yoo xiqqaate akkaataan itti wal dorgomnu tokkummaa Oromoo guddate kana akka of duubam deebifnetti ta'uu qaba. Jahaffaa hegeree saba Oromootu caala moo hegeree namootaa yookaan dhaabotaatu caala? Anaaf hegeree sabichaatu caala. Waa hunda ka caalu hegeree sabichaati. Oromoon waan kana jahan qalbiitti qabatee yoo socho'e malee of fuuldura yeroo laallu carraa gaariitu jira. Ani immoo kanan sodaadhu. Yeroo hundumaa kan Oromoo salphisu Oromoodhuma. Walitti hinaafurra. Waan ofin kabajneef nama Oromoo biraa aangoo qabate hin kabaju. Kanaaf kanarraa barree haa wayyeeffannu kana caalaa isinitti hin xeebu kitaabban bitadhaa abbaan dandeessan galatoomaa. Tole durxumurree wal dhaggeeffan sagantaan keenya dhumaa jira. Leencoo hedduu galatooma fayyaa ta'a. Qabxii ja'an ammaa garuu irra deebi'uun keessan hin hafu. Kanatti aansinee kutaa lammaffaan kitaabni haaraan har'a maxxanfamee hundumti keessan argattan gara fuulduraattis bal'inaan kan facaafamu jira. Carraa kanaan guyyaa har'aa isaanis isiniif mallatteessu akka yaadannoo ta'utti garuu sana dura namni bara dheeraadhaaf walaa dhaggeeffatu kitaaban gurgurtan ta'e baay'ee gaariidha. Dhiifama nu godhaa al tokko please ulfaadha. Namni yeroo dheeraadhaaf Leencoon beeku egaa warra wajjin dhalate duwwaa miti nuunis nu horataniiru sana keessaa Obbo Dheeressaa Qixxee as dhufanii kitaaba kana banuu achumaan sagalee tokko lama erga dubbatanii booda sirna eebba kitaabichaatti ceena jechaadha. Obbo Dheeres. Kana yala kota. Bagana gaanjiraatanii wanti hedduun dubbatameera. Waan xiqqoon gaggabaabsee isinitti mubaala. Waan kitaaba kanaa duwwaatu hin ta'in nuti naannoo tokkotti dhalannee warra waliin guddateedha. Qabsoo kanas walumaan
eegallee walumaan jiraataas nagaamu ammoo ijoollummaadhaa jalqabeessi mana barumsaatti illee kifli shanitti na barsiiseera boleen abbaa caalaa wajjiniin hiriyaa taanee guddanne nuyi rakkina adda addaas argarreerraa waliin keessumatti faamiliin isaanii rakkina keessa turan sana sila ifeeraa waan tokko ittiin himuu barbaada. Nuti gara waggaa bara dargii gara waggaa 10 mana hidhaa keessa turre isaan keessaa haadha ijoollee kanaati hedduu waliin rakkataa turre fira maatii guddaa qabu turan garuu nama gaafatullee hin qaban turanii yeroo sana mana hidhaa waliin kan turre jaaroliin tokko gama kana taa'umma Buzagayyaa Asfaawu Baqqalee Galataa Abarraa Tolaa Baqaaduu Jootee Tashoom Yohaannis bakka tokko ta'anii odeessu. Akkaataa itti jiraataa turre sanaa hin beeku. Ijoolleen kun immoo alatti safarii godhaa turanii sila dhageessaniittu sana himuu hin barbaade. Gaafani haadha isaanii duran bahee gaafa mana hidhaatii bahu an fortunately or unfortunately mana tamaarii sanatti daarakteeran ture. Gadi bahuun nan rakkisuun ture. Yoon bahu ijoollee kana next morning haadha isaaniitti agarsiisuun qaba. Waan qabu isee tokko harka bitaatti qabadheen tokko immoo lama immoo asitti qabadhee haadha bira deeme ganama akkuma hin baheen ijoollee xixiqqoodha. Mana sana seenuun nan dhibu ana baay'ee rakkisaadha garuu bakka dubartiin ciiftuun geesse isa amma mucaan kun sila dubbatu geessee haadhatti wal agarsiisee sana booddee an hojiidhaafan bakka biraa deeme. Kitaaba kana baniinsa eebba isaa akka banamuuf dubbadhu naan jedhanii seenaa Obbo Leencoo akka baayogiraafiittis akka qabsoo Oromoottis ibsa kitaabi kun bitadhaa. Waa tokko tokko sin gargaara. Waan keessa dabarre tokko tokkoon of keessaa qabaa. Abbaan gargaarsa illee barbaadde dabartanii horii guddiftaniis kaffaltanii bitachuu hin dandeessu. Maal jette? Kanan jedhee horiititti bahee maxxaname wanti kun maxxanfame. Abbaan gumaachuu barbaadanis gumaachaatii maxxansaa nama rakkatittiin sin gargaarraa jechuudha. Akkaataa kitaabi kun ittiin maxxanfame xiqqoo isinii himee dhaabuu haala. Kitaabi kun nama umuriidhaan xiqqaa ta'e tokkotu haadha manaa biyya Noorweetii qaba. Ani Obbo Leencoo biyya Noorwee jiraan. Mucaan kun naquunnamee kitaaba Obbo Leencoon barreessa. Baayogiraafii isaanii barreessaa naan jedhe. Ati maaliin jedheen lakki barreessuun qabaa. Yommuu ilaalu mucaan xiqqaa umuriin isaallee waa barreessiteetta waa tokko tokko barreesseera. Tajaajila ofiin jedha. Tajaajila kana waan isaan beekun. Waa tokko tokko tiyoolojii fa'aa nama barate natti fakkaata. Booda dhufeensi argadheen dubbisee yoon ilaalu gurbaan namu waa barreessu fakkaata. Obbo Leencoo bira dhaqeen Obbo Leencoon haa barreessu. Let us accept waan kana. Let us check it. Interview isaa haa ilaallu. Namni biraa deerii gochuu hin danda'u. Abbaan caalaa barreessuu hin danda'u. Takka takka faamiliin waa tokkotti siqee waa hojjechuu hin fedhu.
mi'a barreessu mi'a galmeessu naan interview isaa yoo inni balleessaa qabaate illee koppii sirraa ka'anna interview ma ta'u kan jedhuun ka'ee yoo ilaalan homaa hin jedhu kan jedhamu dhageenyaan xiqqoo I was relieved. In the meantime kuyen Canada irraa dhufte gurbaatti waa himeeni mee ishee professionalism beetti ishee interview godhi akkaataatti approval isheen barbaada yennaan akkamii kuwee akka gurbaan kun itti interview godhu kun yennaan oh it is perfect it is good naan jedhe let him register register gochuunsaa gadhee miti yoo barreessu baatellee kana agree goone and then he started writing yoo barreessu kana muuxannoo naman qabneedha inji jallataa achi jallataa. Finally, I told the boy to give to certain groups. Number one, to Abba Chala, to read and refine the book. Abba Chala fuudhee achi deebisee itti rakkata. Yoo itti deebisu ammas inuma jallisa. Ammas obboleettiitti akka erguun godhe. Innis waa ilaali. Daraaraa isaanis telefoona daraaraa kenneefiin konnektii walitti godhe innis itti rakkate toleeraa bayyanaa jarri kun irra deebi'anii achi deebisanii faayinalii kitaabichi gaarii ta'aa mul'ataa dhufe. Hiriyaasaa tokkotu ture yuunivarsiitii Jimmaa barsiisa ture ani hojjedhu naan jedhe matsaafi kun jijjalla nama rakkisaa hojjedhu naan jedhe isattis erginaan contributionii namoota kana keessatti fudhatanii hedduu galateeffaman jarreen kana haa ta'u malee lines share kan qabdu uriyaadhaa fi obbolootan seeti because they really took their time, money and resource. They invested a lot. I really appreciate them. Utu isaanii contributing goone succeeding godhu. Projecting kuni we are very much happy hundi keessan dhuftanii kanatti qooda fudhattanii kitaaba kana keessaa way bartu tartiiba qabsoo Oromoolee of keessaa qabaa ilaala warri qubee afaan Oromootiin dubbisuu beektan galatoomaa kanuman jedhaa kitaabi kun bu'aa qabaa hubadhaa nagaan jiraadhaa. Nama akka kaayinu kitaaba maal? Silaatii sirnaan etu kitaaba mallatteessuun ta'e baay'ee nutti tola ture namootni ammumaa jalqabdanii etu obsitanii maal ta'a? Kabajaadhumaaf etu walii obsinee sirnaan ta'e baay'ee nu gammachiisa. Adaraa maaloo wajjinillee yeroo sanatti suuraa ka'uu carraa argattu turtan. Haa ta'u amma kanatti aansinee xumuraa jirraati garuu sana dura namooti baay'een akka dubbachuu barbaadan beekna. Haa ta'u iyyuuti tarii dhaabota siyaasaa warra hoogganan yoo tokko tokkoon kaasnee yeroo dheeraa isinitti fudhataa baay'een keessan tiraafikii biyya kanaa karaan fagoodha. Garuu nama tokkorra darbuu hin barbaanne warra akkuma sila dubbanne pireezidant Lammaafaa horatan dargaggoota si'anaa qeerroof qarree keessaa tokko kan ta'e Obbo Jawaar Mohaammed akka inni daqiiqaa tokko lamaaf waa jedhu asitti affeeraa maaliif obbo Leencoo abbaa isaatii warra isa horateedha isa guddisee qaree uummata Oromoo bilisoomsuu keessatti akka inni qooda qoratu taasiseedha. Isa duraa waan irraanfatamitu dagatamee tafee jira kennaa jira. Me booddee manaa dubbatu. warri wajjin dhalate warri wajjin guddate warri wajjin qabsaa hedduu dubbate waan magaawatu takka reefu bolammaani qabsoo akka nu dhaalchisee dubbate Leencooni waan ana dhaalchisen isinitti himan bara 1990 keessa ganama gara 2000 kanas keessattuu diyaasporaa yoo jiraattan namni Leencoo Malataatiin jimaa qamaa Leencoo Malataatiin buna dhuga ture. Isuma hamata ture namni hundi. Habashaanis isuma hamatti. Oromoonis isuma hamatti. Ka isaa baaru ka isaa faarsu keessa.
hoggaanaan ol bahee immoo xiqqoo mul'achuu eegalu isa irraanfatanii narratti duulanii jechuudha. Leencoo Lataa arraba Habashaan nama dhaalchise. Kanaaf dhugatti wanni guddaan baga kanaan si agarsiise, baga kanaan si gahe si qofa miti. Abbootiin keenya kas keessa jirtan baga kanaan isin agarsiise aariin keessan lafan banne reefu ergaan obbo Leencoon nu dabarse nama hundatti dhuka seenuu danda'uu qaba. Har'a ifa agarree ifni kun akka hin dhaamne. Ifni kun akka hin dhaamne kan dhaammate obbo Leencooni. Kanaaf dhaloonni keenya dhaloonni jalaa dhufu wareegama hedduudhaan jijjiirama dhufee fi ifa har'a mul'ate tana daran har'a kurraasiidha ifaan jirtu tun gara maashootti akka guddattuuf halkanii guyyaa carraaquu qabna. Akkuma qabsoo isinirraa dhaallee qilatti hin gatiniif asiin geenyes gara fuulduras ifaa kana daran akka guddifnu waadaan seenaa dhaloota qubeetirraayis abdii guddaan qaba. Baga kana geenye obbo Leencoonis waayillan isaatis baga ifaa agartanii jaa galatooma. Johar fayyaa ta'ii Leencoo yeroo isaan gadi ba'an hin beeku. Garuu viidiyoo kana hin dhaggeeffatu ergaatti dabarsiteefis tarii akka carraa harka dhiqachuu gadi ba'an natti fakkaata. Tole kanatti aansinee bulaa sagantaa ittaanu. Buuksaan sagantaa ittaanu fixaa jirra nu eegaa nu obsaa maaloo dhuftanii Leencoo illee hin teenaa buuksaan hin jira suuraalee wajjin ka'uu dandeessu. Amma waan kitaaba kanaa ilaalchisee kitaaba kana nama gulaalee nama dubbisee irraayi daqiiqaa 3 keessatti waan kitaaba kanaa irratti kan gulaalaan kitaaba kanaa toleeraan egaa nu dubbatee booddee kitaaba kana nama immoo qopheessee isarraa gada geenyee booddee sirna kitaaba kana mallatteessuu fi bitachuutu itti fufaa jechuudha. Kanaaf maal obsaan nu eegaa hanga ammaa turtanii jirtu toleeraan yeroo gabaabduu keessatti waan kitaaba kanaa keessaa nu ibsaa jechuudha. Sirni mallattoon jira, suuraa wajjin ka'uun hin jira. Kanaaf nu obsaa. Haada zuulanee biyya baa'uu fi sosoneeffannee biyya cabsinee kuufa faarsinee. Haada zuulanee biyya jaalala keessa gulufnee. Haada zuulanee kuufa faarsinee. Oh, ashororo fandama. Salpon sokolate ashororo fandama.